kabajni jireenyaan jiraachuu caala baratti ta'etti qaaniin maatii yeroo du'a namatti fidu maatii sana gidduutti maaltu uumamuu danda'a? Maatii tokko keessa dargaggoota 12 gidduutti kan guddatte dubara tokkotu turte. Maqaan ishee Diinaa jedhama. Hawwiin qarrummaa ishee gara addunyaa hin beeknetti yeroo ishee harkisu, tarkaanfiin ishee garuu dukkana jireenya isheetiif jalqabadha jedhee eenyu yaadee ture? Balleessaanii fi badiin ishee irratti raawwatame laphee obboloota ishee akka abiddaatti bobeessee haaloon isaanii magaalaa guutuu dhiigaan dhiqee seenaa hadhaawaa dhiiga namaatiin qalama diimaan barreesse. Lolaa fi waca dhangala'oo dhiiga kana hunda gidduutti garuu sagaleen fi hawwiin Diinaa dhagahamee jira laata? Rakkoon ishee iyyi keessoo ishee laalameera laata? Yookaan immoo iyya fi haaloo obboloota isheetiin ukkaamamee hafe? Seenaan kunoo seenaa haadha ishee Liyaa rakkoo callisuu isheetti fufe moo dhibeen haadha hin jaallatamne intala ishee irratti akkamitti gaaddidduu isaa buuse? Kun yeroo baay'ee haaloo obboloota isheetiin kan haguugamu seenaa Diinaa laphee namaa cabsu garuu immoo seenaa jabinaa fi obsa nama barsiisudha. Nu waliin turuun seenaa kanarraa waa barannu, sagalee irraanfatame waliin haa dhageenyu. Raawwii taatee kana duuba jiru ilaaluun rakkoo namummaan nama mudatu irraa barachuuf nu waliin ta'a. Kottaa gara dubara seenaan ishee baay'ee nama ajaa'ibutti haa darbinu. Tulluuwwan Kana'aan keessaa isa tokko jalatti iddoo tasgabba'aa fi nagaa qabutti seenaan dubara xiqqoo seenaa maatii hundaa jijjiiruuf, seenaan maatii tokko eenyummaan saba tokko guutuu saba daa'ima xiqqootiin raafamuuf dhiyaatee ture. Seenaan Diinaa kan jalqabu dukkanaa fi gaaddidduu dheeraa haadha ishee jalaa ture. Liyaan haadha manaa Yaa'qoob ishee jalqabaa turte. Isheen seeraan kan jalqabaa haa taatu malee laphee Yaa'qoob irratti garuu lammaffaa turte. Lapheen isaa lubbuun yaadni fi wanti hunduu isaa obboleettii ishee xiqqoo bareedduu taate Raahel irra ture. Seenaan laphee cabsu kun obboleewwan lama kana gidduutti gamoo hin mul'anne garuu immoo qilee dhiphaa fi jabaa inaaffaa fi dorgommii isaan gidduutti ijaaree ture. Liyaan guyyaa gaddaan halkan baay'ee simimmaaniin yeroo dabarsitu jaalala abbaa warraa ishee jaalala Yaa'qoob argachuuf bara baay'ee isa kadhachuun dabarsite. Hawwii jaalalaa abbaa warraa ishee argachuuf lapheetti qabatte Liyaan Yaa'qoobiif ijoollee dhiiraa walirratti deesse. Ilma jalqabaa yeroo deessetti amma abbaa warraa koo na jaalata jettee turte. Dabaltees yeroo argatte amma lapheen isaa anaaf ni yaada jechaa turte. Isheenis Roobeel, Simo'oon, Leewwii, Yihudaa kan jedhaman ijoollee dhiiraa walirratti ni deesse. Wacni daa'imaa mana keessatti ni dabale. Qabeenyaan Yaa'qoobis akka malee ni baay'ate. Garuu wanti kun hunduu laphee duwwaa Liyaa guutuu hin dandeenye. Waca kanaa fi ijoollee dhiiraa gidduutti intalli dubaraa takkittiin Diinaan ni argamte. Yaa'qoobiif intala dubaraa takkittii turte. Isheen kan guddatte ijoollee dhiiraa 12, ijoolleen Yaa'qoob abbaa isaanii funduratti jaallatamuu fi kabaja isaa irraa argachuuf mana itti wal dorgoman keessatti ture. Isheen addunyaa dhiiraa maatii kana gidduutti dubara takkittii taate kunuunsaan guddatte laaftuu fi miidhagduu akka abaaboos ni turte. Jabinni obboleewwan ishee fi eegumsi isaanii kunuunsi haadha ishee irraa adda bahu hin dandeenye. Maatii kana gidduutti jireenyi fi iddoon haphii qabatte garuu gara jireenya eenyu iyyuu tilmaamuu hin dandeenyetti battala seenaa rifachiisaa maatii hundaa jijjiirutti dhiyaachaa akka jiru eenyutu beekuu danda'a? Seenaan ofii isaa ijaaruuf meeshaalee isaa qopheeffachaa ture. Saaphana isaas dhoksaadhaan diriirfachaa ture. Barri durbummaa fi qulqullummaan ishee raawwachuuf boqonnaan jireenya ishee itti aanu madaa hin fayyineen bakka bu'uuf yeroon osoo hin yaadamin dhiyaachaa ture. Mandara sana keessatti jiruun akkuma yeroo kaaniitti fufee ture. Ijoolleen dhiiraa urufa fi holqa Kana'aan keessatti hoolotaa fi re'oota eeguun abbaa isaaniitiif ajajamuun itti fufanii turanii. Warri dubartootaas hojii manaa hojjechuun, nyaata bilcheechuun, uffata miiccanii fi qulqullina dunkaana isaanii eeguudhaan qabamanii turanii. Diinaanis dubara geessuu taate hojii maatii kanaatiin akka humna ishee ni hirmaatti turte.
Jireenyi isaanis guyyaa guyyaan wal fakkaataa fi sochii jijjiirama hin qabneen kan guutamedha. Fooliin hoolaa fi re'ee, iyyi isaanii fi fiigichi dargaggootaa, hojiin gola keessaa, taphni maatii galgalaa hundi jireenya isaanii bareedaa fi baramaa ture. Fiigicha jireenyaa kana hunda gidduutti garuu laphee diinaa keessatti afurri boqonnaa hin qabne tokko ishee keessa deddeebi'uu jalqabee. Hawwii hin beekamne lafa hoolotni fi re'ootni dheedan gamatti, dunkaana itti bultuun alatti jireenya barte irraa fagootti kan mul'atu sana arguuf miirri ishee keessatti ishee raasaa ture. Oduun waa'ee lafa fagoo odeeffamuu fi waa'ee seenaa ummata gosa adda addaa fi haalli jireenya isaanii yeroo himamu hunda isaan beekuu fi arguuf hawwii ishee ni kakaasu ture. Lubbuun ishee hidhaa addunyaa maatii ittiin marfame kana keessaa baatee addunyaa hafe ilaaluun hawwiin ishee dabalee. Naannoo isheen jiraattu irraa osoo baay'ee hin fagaatiin magaalaan Seekem jedhamu ni jira ture. Magaalaan sunis mandara Yaaqoob irraa adda kan taate turte. Magaalaa sababa daldaalaatiin namoonni heddumminaan keessa walii gadi deeman, ayyaana hedduun kan miidhagdu, jireenyi magaalichaa gammachiisaa akka ta'e naannoo hundatti ni dubbatama ture. Bareedinni gamoo, haalli uffannaa jiraattotaa, ho'inni gabaa isaanii hundu sammuu diinaa keessatti miira harkifamuu ni uuma ture. Miidhaginni magaalichaas laphee ishee harkisaa ture. Guyyaa tokkos hawwiin fi dharraan dhugaa kana beekuu ishee mo'ee diinaan ofii isheetiif murteeffattee jireenya gama sana jiru ija isheen ilaaluuf dubartoota Seekemii fi jiruu magaalichaa arguuf murteessite. Miirri kaka'umsa qarrummaa ishee balaa dhufuuf jiru akka hubattuuf isheef hin eeyyamne. Kophaa ishee eegumsa obboleewwan dhiiraa malee, eeyyama abbaa ishee malee, gorsa haadha osoo hin gaafatin waan haaraa arguuf hawwuudhaan lapheen ishee gammachuun utaalaa mandara keessaa baatee gara magaalaa hin beeknetti diinaan ni imalte. Tarkaanfiin ishee sun waa beekuu fedhu irraan kan ka'e haa ta'u malee osoo hin beekinii fi osoo hin hubatin tarkaanfiin gara badii sirreessuu hin dandeenyetti gara imimmaan cimaa fi gadda bara baraatti ishee geessaa ture. Jireenyi ishee tasgabbii raawwatamuuf, barri qulqullummaa ishee cufamuuf, seenaan maatii tokko jijjiiramuuf guyyaan sun qaqqabe. Magaalaa namni jireenya isaatiif walii gaditti fiigu Seekem keessatti mudannoon sammuu namaa salphaatti fudhachuu hin dandeenye ni uumame. Hawwiin magaalaa Seekem ilaalu, fedhiin waan haaraa argachuuf jalqabame diinaa garaallee rakkinaatti ishee darbate. Ilmi mootichaa magaalichaa kan ta'e Seekem diinaa ni arge. Dubroo xiqqoo fi bareedduu biyya ormaatii dhufte sana yeroo argu ijji isaa gara isheetti harkifaman. Ilaalchi sunis ilaalcha qulqulluu hin turre. Ariitiidhaan gara fedhii daangaa hin qabnetti jijjiirame. Fedhiin foonii akka abidda saafaa laphee isaa weerare. Sammuun isaas ni jaame. Kabaja mirgaa fi keessummaa simachuu hunda dagate. Fedhii foonii isaatiin ni mo'ame. Waan ija isaatiin arge qofa fudhachuuf kaka'e. Sababaan waa gochuun ni hafe. Namummaanis ni irraanfatame. Aangoo fi humna ilma mootichaa ta'uun argame fayyadame tasa diinaa qabate. Akka namni bosonuu adamsuu qabe harka ishee humnaan micciiree qabe. Sodaanii fi kadhaan diinaa isa dhaabuu hin dandeenye. Lapheen isaa akka malee yaada isaatiin jabaate ture. Humnaan harkisee fudhate. Kabaja durbummaa ishee salphisee itti taphate. Ulfina ishees ni xureesse. Lubbuun qarree dubara geessu hawwiin waa arguu ishee gudeeddamuun xumurame. Seenaan ishee kaleessa maatii waliin dabarsitee fi ishee keessa jiru rukuttaa tokkoon caccabee lafatti kufee. Barri qulqullummaa ishee haala sukkanneessaa ta'een raawwatame. Yeroo sanaa jalqabee diinaan boojuu taate. Gamoo masaraa mootichaa keessatti hafte. Bareedinni qaama ishee, simboon ishee mana hidhaa keessatti raanfatame. Humna dhabdee nama ishee gargaaru kan hin qabne ko'etti taate. Sagalee miidhamuu ishee, iyya gudeeddamuu ishee kan isheef dhageessisu eenyumtuu hin jiru ture. Lafa sodaachisaa biyya ormaatti kophaatti haftee jireenyi ishee duraa akka samiitti irraa fagaate. Sagaleewwan obboleewwan ishee, gorsi haadhaa fi qe'een tasgabbaa abbaa ishee, qabeenyaan
amma isheerraa saammame ni ta'anii. Amma kan isheef hafe gamoo masaraa mootichaa keessatti iyya kophummaa ishee fi imimmaan caba ishee mana qorraa keessatti kan dhaga'amu qofa ture. Keessoo isheetti garuu abdiin ishee guutumaa guututti hin duune ture. Lubbuu ishee keessaa kadhannaan tokko ni hususa ture. Maatiin ishee akka argatan, rakkoon kana keessaa akka ishee baasan, kabaja ishee bade akka isheef deebisan kadhachaa turte. Oduun sukkanneessaa sun akka abidda saafaa ariitiidhaan deemee mandara Yaaqoob seene. Oduun kun afaanii bahee gurra namaa seenee yeroo obboleewwan ishee dhiiraa bira gahu yeroon ittiin fudhanne. Diinaa obboleettii isaanii takkittiin gudeedamteerti. Kabajni isaanii tuqameera. Maatiin guutuu salphateera. Dubbiin seenaan kun yeroo itti himamu akka albee qara qabu laphee isaanii waraane. Simoonii fi Leewwiin ijoollee Liyaa foonii dhiigaa kan ta'an qaaniin kun akka malee hunda caala isaanitti dhaga'ame. Lolli keessa isaanii jiru akka abidda voolkaanoo boba'uu jalqabe. Kaanis aariidhaan qaamni isaanii akka barbarree diimate, irreen isaanii ni dhita'e. Hidda dhiiga isaanii keessattis haaloo qofatu deddeebi'aa ture. Callisuun isaanii sodaachisaa ta'e. Laphee isaaniitiin kakuu tokko hususuu jalqaban. Kunis haaloo ture. Qaaniin kun dhiiga ijoollee Seekeemiin yoo hin dhiqamne, salphinni kun albeen yoo hin soqamne malee boqonnaan akka hin argamne ofii isaaniitiif waadaa galan. Haa ta'u malee osoo isaan tarkaanfii haaloo isaanii hin taasisin, osoo karoora hin baafatin, keessummaan hin eeggamne karra Yaaqoob dunkaana fuulduratti argame. Abbaa Seekeem Eemoor ture. Balleessaa ilma isaa dhoksuuf madaa uumame yaaluuf akka argame ni beeksisa. Eemoor kallattiidhumaan gara dhimma isaatti seene. Ilmi isaa Seekeem diinaa akka jaallatuu fi akka ishee fuudhuu barbaadu dubbate. Gaa'illi kun kabaja diinaa akka deebisu, ummata lamaan akka walitti fiduu danda'u, isaan gidduuttis nagaa akka taasisu jechoota amansiisuun hubachiise. Jechoonni itti ibse miidhagoo fi dhugaa fakkaatu ture. Yaaqoob lapheen isaa gaddaan cabee, garuu badii dhufu fuulduratti ilaalee sodaachuun dubbii Eemoor of eeggannoon dhaggeeffate. Rakkoo intala irra gaheen akka malee gaddeeraa, garuu dur deebiin haaloon taasifamu maatii isaa hunda gara rakkoo cimaa akka galchu sodaateera. Lapheen isaa sodaa fi gadda gidduutti rarraatee turte. Simooniif Leewwiin abidda isaan keessaa boba'u seeqaa, sobaa fi dubbii tasgabbaa fakkaatuun haguuganii lapheen isaanii haaloon boba'aa, ijji isaanii balaqqeessaa, jibba facaasaa, gaaffii gaa'ila Eemooriin waan waliigalan fakkaatan. Haa ta'u malee waliigalteen isaanii garuu dursa waan isaan jedhan yoo raawwatan akka ta'e itti himanii. Innis dhiirri Seekeem jiru hunduu akka keenya yoo dhagna qabatee kittaaname malee ijoollee keenya isiniif hin kenninu, ijoollee keessanis ofii keenyaaf hin fudhannu jedhan. Gaaffii kana kan dhiyeessan waadaa Waaqayyo waliin qaban ibsuunii fi gaaffiin kun dhugumatti barbaachisaa akka ta'ee fi hundee amantaa ta'ee akka fudhatamuuf ture. Eemoor fi Seekeem gaa'ila kana waan barbaadaniif, haala obbolootaa waan hin hubanneef battaluma sana walii galan. Qabeenya maatii Yaaqoob yaaduudhaan, walitti dhufeenya isaanii cimsuudhaaf, bu'aa argamus yaaduudhaan yaadichaan walii galan. Kanaafis gatii gaafataman baasuun maatii ta'uuf ni murteessan. Gara magaalaa isaaniitti deebi'anii ummata isaanii amansiisan. Namootni kun namoota nagaadha. Nu waliin osoo ta'anii lafti keenya hundaaf ni geessi. Ijoollee isaanii haa fudhannu, ijoollee keenyas isaaniif haa kenninu. Garuu kun ta'uu kan danda'u ijoolleen dhiira keenyaa hunduu akka isaanitti dhagna qabatanii kittaanaman qofadha jechuun akka walii galan taasisan. Ummanni sagalee hoggantootaan amananii waa'ee tokkummaa dhufuu yaadaa dhagna qabatanii kittaanaman. Sirni kunis karaa tokkummaa fi nagaa akka ta'e amanan. Isaan garuu waan beekan hin qaban ture. Kittaanamuun sun, madaan sun jalqaba nagaa osoo hin ta'in jalqaba badii isaanii ture. Laphee ijoollee Yaaqoob keessatti albeen haaloo dhokate luqqifamuuf guyyaan muraasni akka hafe, ijoolleen Seekeem dhukkuba kittaanamuu isaaniitiin dogongora lubbuu galaafatu akka hojjetan, gara wal fixoo hin oolletti deemaa akka jiran
hin beekne ture. Guyyaan 3 ni darban. Iyyi fi wacni ijoollee dhiiraa Seekeem magaalaa keessaa sababa kittaanamuu dhagna isaaniitiin ni dhagahama ture. Kittaanamuun mallattoo waadaa Waaqaa jedhame sun magaalaa guutuu dhukkubbiin dhibamsiisee ture. Dhiirri hunduu dhukkubbii madaa sanaatiin qaamni isaa mada'aa ture. Bakka tokko gara iddoo biraatti akka laphee isaaniitti socho'uuf hin dandeenye rakkoo fi miidhaa lagaatiif of saaxilanii turan. Yeroo magaalaan Seekeem dhukkubbii kanaan ittantu humni miidhaa ofirraa qolachuu ishee dadhabee turetti Simoonii fi Leewiin wanti isaan obsa guddaadhaan eegaa turan akka dhufe ni hubatan. Yeroon abiddi haaloo isaan keessatti yeroo laboobuutti qabbanaa'u dheebuun haaloo isaanii itti dheebuu bahu guyyichi ni qaqqabe. Sa'aatiin karoorri dhokataan sun kaayyoon of eeggannoon dhiiga dhangalaasuuf qabame ni qaqqabe. Dukkana halkanii dahoo taasisanii albee isaanii bultoo isaa keessaa luqqisanii yeroo magaalaan Seekeem waan tokko hin yaadnetti hulluuqanii galan. Lapheen ijoollee Yaaqoob sababa haalootiin dhagaa ta'ee ture. Balaan guddaan Seekeem irratti bu'e dhiifama kan hin qabne ture. Ariitiidhaan haala sukkanneessaa ta'een sababa kittaanamuun qaamni isaanii madaa'e kan ture ijoollee dhiiraa Seekeem hundumaa qaama dadhabee jiru tokko tokkoon qaaluun jalqaban. Iyyi fi wacni magaalaa guute. Garuu namni isaan dhaga'uu fi ijoollee Yaaqoob dhaabsisuu hin argamne. Simoonii fi Leewiin akka haaloon macha'anii manarraa gara manaatti deemanii dhiira argatan hunda albeedhaan morma ciran. Jaarsa dargaggeessaaf daa'ima walitti albee isaaniitiin morma lafarratti buusuu itti fufan. Mootichi magaalichaa Emoor kabaja diinaa kan salphisee kan ishee gudeede Seekeem eenyumtuu hin hafne. Aangoon isaanii fi baay'inni qabeenya isaanii albee obboleewwan irraa isaan hambisuu hin dandeenye. Urufti Seekeem dhiigaan dhiqame. Dhiigni namaa akka bishaanii dhangala'e. Magaalaan bareedduu fi namaan guutamte reeffaa fi du'aan guutamte gara ooddii badiitti jijjiiramte. Simoonii fi Leewiin gara masaraa mootichaa deeman. Iddoo obboleettiin isaanii kabajni ishee irraa mulqame balbala saaqanitti ol seenan. Obboleettii isaanii achitti argatan. Yeroo magaalaan dhiigaan fudhatamtu argaa kan turte Diinaan sodaa guddaan turte. Harka qabanii iddoo sanaa fuudhanii bahan ittaa irraa bilisa ishee baasan. Garuu gatiin kun kan argame haala sukkanneessaa ta'een ture. Deemsi kabaja ishee deebisuuf taasifame magaalaa guutuu dhiigaan dhiqeera. Diinaan gara maatii ishee deebite. Garuu taateen ijaan argitee fi gurraan dhageesse laphee ishee irratti godaannisa hin badne irratti hambisee darbeera. Magaalichi diddiigamee isheen lubbuun hafteerti. Bilisummaa dhiigaan borcame qabattee teesse. Simoonii fi Leewiin raawwiin taasisan tarkaanfiin haqaa akka ta'e laphee isaaniitti amananiiru. Kabaja intala isaanii deebisaniiru. Seenaan maatii isaanii xuraa'ee dhiigaan dhiqanii qulqulleessaniiru. Yeroo sanatti dheekkamsi isaanii akka qulqullummaatti isaanitti dhagahamuu danda'eera. Jabina maatii isaanii waan agarsiisaniif isaanitti fakkaateera. Garuu haaloon isaanii gaaddidduu dheeraa kan gaaddiddeessee fi dhiiga kan uffate ture. Raawwiin sun akka isaanitti sirrii ta'us waan hin eeggamnee fi rakkoo guddaa maatii sanarratti fidee dhufuunsaa waan hin oolle. Haaloon biraa damballii maatii isaanii liqimsu kakaase. Abbaan isaanii waan dhufuuf jiru yeroo arguu fi dhagahu sodaadhaan raafame. Lapheen isaa gaddaa fi dhiphuudhaan ni hollate. Gara Simoonii fi Leewwii garagalee sagalee dheekkamsaan akkasittiin jedhe, rakkoo guddaan itti fiddan. Uummata lafa kanarra jiran Kana'aanota hundumaan warra Firiizotaan akkan jibbamu na taasiftan. Nuti xiqqoodha. Osoo sassaabamanii natti dhufanii anis manni koos ni barna. Sodaan isaa sirrii ture. Dhiphuu abbaa tokko, shakkii hoogganaa tokko, folqa haaloon uumu ifatti argeera. Sababa haaloo ijoollee kanaatiin wanti ta'e uummata naannoo sana jiruun maatii kanarratti mallattoon adda ta'e taasifameera. Fooliin maqaa isaanii ni jijjiirame. Kabajni durii shakkii fi sodaan bakka bu'e. Isaan dhiiga dhangalaasan, isaan shororkeessitoota jedhamanii sodaataman. Saba baay'ee birattis ni jibbaman. Foffolqii kana hunda booda garuu gara mana isheetti kan deebite Diinaan callisuu keessatti karri itti cufame. Boojii keessaa baatus lubbuun ishee garuu waan raawwatamee fi hidhamtuu taatee teesse.
jalqaba kabaja ishee dhabdee kophaa lafatti hidhamteetti miidhaan irra gahee fi waa'ee kabaja ishee deebisuudhaaf ajjeechaan taasifame hunduu akka dhagaa awwaalchaa lubbuu ishee irratti fe'amee ture. Rakkoon fi miidhaan ishee irra gahee kan hin danda'amnee fi ofii isaan cimaa ture. Dabalataanis raawwiin haqa jedhamee obboloota isheetiin raawwatame sammuu fi laphee ishee jabeessee dhiphise. Dhiigni dhangala'ee sun hunduu, iyyi mandara raase sun, wacni magaalichaa miilla tokkoon dhaabe sun lubbuu ishee tasgabbeessuu, madaa ishee qoorsuu hin dandeenye. Gudeedamuu ishee hin dagachiifne. Qulqullummaa ishee badee isheedhaaf deebisuuf hin dandeenye. Diinaan sirii maatii ishee fi obboleewwan ishee irraa dheessuu fi fagaachuu jalqabde. Foolii dhigarraa fi waca sana hundarraa ofii ishee bilisa taasifte. Kophummaa barbaachuu eegalte. Haati ishee Liyaan caba intala isheetiin lapheen ishee gadda guddaa itti dhagahame ture. Intala ishee dubbisuuf gara callisuu isheetti seenuuf yaalte. Liyaan miira akkanaa kana jireenya isheetti sirriitti waan beektuuf miira kophummaa intala ishee hubachuu ni dandeessi. Haa ta'u malee madaan diinaa adda ture. Miira haadha ishee dachaa dachaan kan caalu, kan ishee kun irraanfatamuu fi jaallatamuu dhiisuu qofa miti. Dirqisiifamanii gudeedamuu, booji'amuu fi mana cufamaa keessatti dhiifamuu ture. Sababa maqaa isheetiin haaloo dhiiga dhangalaasuu ture. Isaan kun hunduu ida'amanii laphee ishee irratti godaannisa fayyuu hin dandeenye gatanii darbaniiru. Harki haadha lallaafaan jechoonni mimmiidhagoo gorsaa diinaa jajjabeessuudhaaf fi tasgabbeessuudhaaf humna hin arganne. Diinaan callisuu ishee keessatti waan hunda gaafachuu jalqabde. Gahee mana kana keessatti qabduu fi jireenya ishee egaree kana booda wanti nagaa jedhamu gara jireenya isheetti ni dhufaa laataa? Dukkanni gaddaa fi sodaa kun yoom xumurama laata jettee lubbuun ishee shakkii fi abdii kutuu gidduu ni raafamti turte. Karaa biraan abbaan diinaa Yaa'qoob miira lama gidduutti dhiphachaa jira. Gadda abbaa fi dhiphuu intalaa karaa tokkoon nageenya maatii eeguuf yaadda'uun, karaa biraatiin isa dhiphisiisaa argama. Lapheen isaa waa'ee diinaaf dhiigaa ture. Sammuun isaa garuu shakkiin guutameera. Haaloon Kana'aanii fi warra Feerizootaa gara isaatti dhufaa jiru dubbii tokko tokkoon dhagahamaa ture. Sababa kanaan maatiin guutuu lafa kanarraa akka badu yaade. Sodaadhaan hollataa raawwiin ijoollee isaa utubaa nagaa isaa sochoosee akka darbe ni yaade. Yeroo abdii kutachiisaa fi yeroo xumuraa kanatti gara abdii isaa tokkichatti garagale. Ija isaa gara samiitti ol kaasee laphee isaas Waaqayyoof banee dhiphuu isaatiin, sodaa isaatiin, gadda isaatiin, hogganummaa isaa eeguun karaan itti darbu Waaqa irraa akka argatu ni kadhate. Waaqayyoos isaaf deebisee iyya dhiphuu isaa dhaggeeffate. Halkan callisetti yeroo kophummaan isaa sagalee Waaqayyo akkas jedhe, ka'itii gara Beetel bayii, achis taa'ii. Yeroo obboleessa kee Esaaw irraa dheessiteetti Waaqa siif ibsameefis achitti iddoo aarsaa hojjedhu kan jedhu ajajni waaqummaa ni dhufe. Karaan lafa dhiigaa kanatti miliqamu ni diriire. Yaa'qoob ajaja kanaafis ni amaname. Maatii isaa gaddaa fi sodaan bittinnaa'e sassaabee foolii dhiigaa Seekemii fi yaadannoo isaa qe'ee diigame dhiisanii bahuuf ni qophaa'an. Diinaan akkuma callisuun liqinfamteetti maatii duukaa kaatee laphee isheetti abdiin xiqqoo wayii margitee ta'uu danda'a. Tarii lafti sun Beetel mana Waaqaa jedhamee kan waamame sun tasgabbii xiqqoo kennuufii danda'a ta'a. Tarii achitti waan kana hundarraa bilisa ta'uuf carraa argachuu dandeessi ta'a. Imalli haaraa jalqabame. Garuu ba'aan laphee isaanii isaan waliin adeemaa ture. Yaa'qoob Beetelitti waadaa Waaqayyo haaressee iddoo aarsaa ni hojjete. Waaqaafis aarsaa ni dhiyeesse. Waadaa Waaqaa waliin qabu ni cimse. Dhiiga Seekemii fi haaloo irraa fagaatee jireenya hafuuraa jalqabuuf yaalii taasise. Maatiin isaas Beetelitti lakkoofsaan baay'achaa deeme. Qabeenyaanii fi maqaan Yaa'qoob namoota naannoo sanaan beekamuu jalqabe. Jireenyi kan itti fufe fakkaata ture. Garuu haaromuu guddinaa fi jireenya hafuuraa kana gidduutti diinaan akkuma calliftetti fi adda baatetti qarqara teessee ilaalaa turte. Sochiin ijoollee dhiiraa fi maatii, kadhannaanii fi jireenya hafuura abbaa isaanii hunduu isheerraa fagoo ture.
Nagaanii fi tasgabbiin karaa Waaqaatiin Beetelitti argame garuu ishee fayyisuu hin dandeenye. Diinaan maatii ishee keessatti diraamaan biraa wanti hin yaadamnee fi hin eegamne Seekemitti yeroo mul'atu taajjabbiin ilaalu eegalte. Obboleewwan ishee isaan ishee bilisa baasuuf dhiiga dhangalaasan, magaalaa guutuu reeffaan guutan, waa'ee kabaja isheetiif albeen morma dhiiraa ciran, isaan gidduutti abiddi biraa boba'uu jalqabe. Abiddi inaaffaa fi jabaa ijji isaanii obboleessa isaanii irra qubate Yoosef irratti ka'an. Ilma abbaa isaanii ilma Raahel jaalalli abbaa isaa dachaan kan isaaf dhangala'e sababa halluu uffata isaa miidhagaa fi abjuu isaatiin obboloota irraa adda kan ba'e Yoosef. Obboleewwan sababa kabaja obboleettii isaaniif waliin dhaabbatan kan turan amma garuu obboleessa isaanii irratti jibba fi gidiraan irratti kaka'an. Diinaan waan kana argaa jirti. Shira obbolootaan xaxamaa jiru, jibba ija isaanii keessa jiru ilaalaa turte. Calliftee ilaaluu itti fufte. Tokkummaan obbolootaa cimaan sun akka duumessaa yeroo bittinnaa'u hubatte. Bakka isaatti morkiin jibbaa fi falmii bakka bu'ee argite. Humni ida'amanii kabaja isheef oole sun amma badii maatii keessatti uumuuf jijjiiramee ture. Diinaan kana arguun ishee ammas gadda dabalataa fi ulfaataatti dabale. Obboleewwan sun Yoosefiif garraamummaa tokkoo fi tola tokko agarsiisuuf qophaa'u hin turre. Abukaato'ummaan maatiif dhaabbatu sun jaalalli maatii sun eessa galee? Dhaadannoon kabaja maatiif dubbatan sun amma maaliif bade jettee maatiin gara badii biraatti yeroo deemu argaa turte. Madaan Seekem osoo hin fayyin madaa keessoo kan biraa keessummeessuuf laphee maatii keessatti uumamaa ture. Callisuun diinaa baay'inni gadda ishee gidiraa fi shira uumamuuf jiruun marfamtee ba'aan ishee sirii dabalaa deeme. Barootni ni darban. Akka bishaan yaa'u yeroon ni yaa'e. Seenaan maatii Yaaqoob bu'aa bahee hedduu keessa darbe. Godaanuun, beela'uun, dheebochuun dhumarrattis ifamaan raawwatameera. Ifamni obbolootaas fi maatiin gara Misir bu'uun kun hunduu galmaa'eera. Seenaa ajaa'ibsiisaa kana hunda keessatti fi booda jireenya fi seenaan diinaa callisuun imale. Raawwii kana duuba kabaja obboloota duuba fi seenaa maatii Yaaqoob diraamaa fakkaatu qarqara teessee jireenya ishee jiraachaa turte. Maqaan ishee yeroo baay'ee hin ka'u. Seenaan ishee sukkanneessaan sun akka balbala yeroof banamee ariitiidhaan cufamee ni darbaa. Seenaan ishees kitaaba qulqulluu keessatti sarara qofaan ni seeneeffame. Waan kana garuu gadi fageenyaan yeroo ilaallu garuu dhugaa awwaallame tokko argannaa. Seenaan diinaa kan gadda qofa osoo hin taane jabina hafuuraa cimaa fi ragaa humna rakkoo damdamachuu ta'e argannaa. Balaa sukkanneessaa hammeenyaan hin dubbatamne sababa qoramuu maatii taate mallattoo taatus isheen garuu rakkoo hunda damdamatteerti. Hin badne, hin cabne, jireenyaan itti fufteerti. Mee gadi fageessaa ilaalaa. Walitti dhufeenya callisuu kana keessa jiru haa hubannu. Diinaa fi haadha ishee Liyaa gidduu walitti dhufeenya hin mul'annee fi hidhaa cimaa qabu ilaalaa. Liyaan isheen hin jaallatamne laphee abbaa warraa ishee keessatti lammaffaa kan turte, kan hundaan garuu obsitu, cimtuu fi jabduu turte. Jaalala dheebottee ijoollee ishee garuu kunuunsuu fi jaalalaan guddifteerti. Liyaan irraanfatamuu fi callisuu gidduutti guutamuun jireenya isheetiin ciminaa fi obsa diinaa barsiifteerti. Asirratti barumsa jabaa tokko ilaalaa. Cimina dhugaa, gootummaa dhugaa. Kun yeroo baay'ee kan argamu nutti kan fakkaatu dirree qabsoo fi waraanaa irra yoo ta'u, garuu kan raawwatamu laphee namoota callisuun rakkoo fi qormaata baataniin, namoota callisuun dhiphuu damdamatan keessattidha. Namootaan beekamuu baatanis harki isaaniif rukutamuu baatus namootni guyyaa guyyaan jabinaan kan dhaabbatan, ifti jireenyi isaanii akka hin badneef kan qabsaa'an humna dhugaa qabu. Dhugumatti seenaan diinaa seenaa laphee namaa raasuu fi rifachiisudha. Ofii keenyas akka gaaffii gaafannu kan nu kakaasudha. Waa'ee dhamdhama hadhaawaa rakkoo, waa'ee haqa walxaxaa, waa'ee humnaan waan hunda danda'uu dhala namaa.
dhugaa ulfaataa hunda fuulletti damdamachuu akka kaasnu nu dirqisiisa. Mee barnoota seenaa kanarraa barattan waan isinitti dhaga'ame koomentii jalatti irratti barreessuudhaan fuuldurattis seenaa kitaaba qulqulluu kana fakkaatuu fi tajaajiloota biroo argachuudhaaf miidiyaa weedduu ortodoksii subscribe taasisaa. Seenaa diinaa kan obsaan ta'uu waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa. Qophii birootiin wal arginaa. Nagaan turaa. Kennaan Waaqayyoo hunda keessan wajjiniin haa ta'u.